Tuante qoratilla argatte tuante fi kana feonti inna tota Jesus injiru ana mu duba dubbachu yero kamo kono injira bilbilis duba dubbachu yero kamo bakkase argamu barbado tokko farat ka hariru nafana nari gamane namu na du seram nari ndu duba shi barbado ari sura namu na du ka de mare na du seram nari gamu jiru malif adwa kadebe yu ana kana bale yu ana doa namun di bagian doa nasakani dia sudah beli tamal bodan itu sama kia yang itu namanya jotin pakai satin malah dia nak okap dia lah harga sih uji sangat okap dia lah kan ariro kama wal kau kan angkap sehingga karena dengan dia agak kamu apa itu gatot tem bakat kota dupa ini kata dari sampo tu berakai gaya mana berakai sah betul sah abdi dan kakak gitu kan asida ada jasa angka mamali bikin terekam yang mamali paspor sering terekam ini terekam berisa nama mamali kerafit ini ria sih cuma atau rasi cuma operasi sih mali berikan gavi teragam kamera enggak ada yang gamma gamma tamus hujir juga gamma beri akan terkarahut saat yang terkarahut mali famu berarti beri usul saya usul kamu mali kemudian beri nak ada terus Mas gavi dah betul. Untuk media buku darat bau, belum pun mati bau kamu direkam, bau kamu. Media kita bau kamu orang nunggu di kamu orang sampana dan menjadi kabar terdapat. Ega tali dubba tami isa kana ani ni nanjeri sakana sagale bayi jira atau mare askesa maali fi paaspoortiin isa bira taa'uu danda'e inni abbaa warraa ishiiti moo'ii kan jedhu diraama wanti jiru hundi diraamadha namni maal hubattammee asirraa haasawaa isaa kanarraa haasaa kanarraa wanni hubanneen jira yoo ta'e tokkoffaa mucayyoon tun akka dhiibbaa namaatiin duute lammaffaa immoo sababa tokko malee akka inni qarshii dhaqee irraan fuune sababa qarshii saniif mucayyoon akka dhiphina keessa turte tiktookii ishee jala yoo deemtanillee waa'ee qarshii kanarratti baay'ee hojjettee jirti viidiyoon hin jira kuni guutumaan guututti wanni ibsu sababa abdiin harka keessaa qabaachuu sirrumatti ibsa maaliifi biyya kana keessatti nus biyyummaa Imaraatii kana keessa jirra paaspoortiin yoo kafiila kee ta'een alatti nama biraa harka taa'uu hin danda'u kuni beekamaadha seera biyya kana namni paaspoortiin tokko paaspoortiin kee ebaluu harkatti argame jedhee namni deemee yoo beeksise hanga birrii dirhama 5,000 fi yookaan hidhaa waggaa 5 isa adabsiisa lammataan immoo erga inni mana san galchee itti gaafatamummaadhaan erga galchee mana sanitti deddeebisaa ture rakkoo jidduu abdiitii fi jidduu ishee jiru guddaan akka jiru sirriitti namni xiinxalee ilaalu sirriitti addaan baafataa jechuudha. Oromoo siifan galchi lakkoofsa 2 barreeffattee turte dhiifama garuu. Siifan tami baay'eetu jira siifan as jalaa. Siifan kamaa lakkoofsa 2. Siifan kamaa ol gale. Hamma Oromoo tokko wanta nasirraa hubadde mucaan kun akkana jedhutti mucaan kun guutumaan guututti waa'ee du'a mucaa kanaan beeku kan beeku abdiidha jechuudha. Guutumaan guututti. Maaliif abdiin immoo isaa ajjechaa jira. Qorannoon gaggeeffamellee lakkoofsa tokkoffaarratti anatu dhiyaataa dheera ofitti manummaa qabaachuudha mucaan kun abdiin illee hamma kana ba'ellee hin dubbanne sii galee jechuudha. Ofitti amma guddaa qabuuf dubbate asitti sii galee hawaan tokko harkisaa keessa hin jiru nuun beeku waan sababa mucaan kun ittiin duute jechuudha sii galee. Abdiin immoo bareessa jedhama. Abdii uummata harka irra qabu jira maal taata sila uummata maal taatan abdii nama harka irra qabu jira gadi fuudhanii baasisiisanii dhugaa fidanii qabanii. Yaa inni otoo qulqullummaa gadi ba'eetu qulqullummaa isaa akkuma mucaa kana himataa ture garuu hin himanne mee warumuu qulqullummaa koo haa baru jedhee yoom gadi ba'ee dubbate waa'ee kanarraa haasa'eera hin haasofne sini galee. Maal eedan himatu isaa maal eedan qabanii fidaniitiin hin gaafachisanii nama dhabame dhiira dhabame malee giddiin ka fidanii dhugaa himsiisan jechuudha ifaaje isillee takkaan akka gaafa isin dalayduuti birrii takkarraa kaasee jechuudha kana nama dhabame. Oromoo maal seete lama haasaa gurbaa kana irraa dhaggeeffanne yoo ta'e
waa baay'ee tilmaamuu dandeenya. Gochi kuni eenyu akka raawwate ifa. Namni immoo gocha kana raawwatiin gadi beekatti dubbatama gurbaan kun full confidence ta'eet dubbataa jira. Yeroo ishiin hojjaatti galteeyyuu ibsee jira. Ergasii wanna ta'aa jiru eessatti agarduuti ibsa. Abdii yoo fudhattan gadi bahee fokkoruu nama arrabsuu malee aayanii najjeesne. Natti nimne gaafa kinoo sagalee akkuma dhageessan natti nimne du'a shiituu jedhe gara biraatitti garuu sagalee tokko annaa ergee intalli of ajjeesten jedhanii jedheetoo sagalee itti ergee jira. Abdii nimne jedhe asirratti kun soban ta'u. Walfaalleessa asitti amma yaadni lameen iyyuu walfaalleessa akkanatti jettuu fi asitti immoo akkasoo jedhu walfaalleessa. Abdiis kophaatti gaafannaan abdiin immoo isa gaafadhu isatu waan kana sirritti keessaa qaba jedhe siigalee ifan goone malee kana jedhe kun immoo kana jedha sun kana jedha. Okay, asirra waan tokkotti xiinxaluu dandeessa. Maaliif gocha abdiin godhuu fi jecha Naasir dubbatu kanarra waan tokko xiinxalta. Naasir akka nama dhimma kan keessa hin jirreetti akka yeroo darbe sololiin dubbatu dhagaheera. Waan kana keessatti kan jirre kan godha kana gocha kana raawwate abdii dubbata. Abdiin immoo guyyuma tokko haala gadiidhaan gadi bahee noo Oromoo ani kana hin goone ani haqa keessan waliin illee barbaada lubbuu mucaa kanaallee si waliin barbaada jettu osoo hin taane maal fiddu jechaa ture. Maal fiddu maal agarsiisa? Konfidensiidhaan bakka wanna tokko raawwateera maal fiddu jechuudha kan inni taamanu hidhannoo achi keessatti namoota garaagaraatiin qabu kan habdatee yookaan qarshee habdatee yookaan immoo sammuu dhiphina sammuu isaa kan habdatee kanas yoo waliin madaachistu asis qabachis qabi lubbuu mucayyoo kana kan balleesse an abdii dhuma jedheetan murteessa. Kunumtuu kara Naasir kun nama waan sodaate qabama. Maaliif lubbuu isaarra namni yoo waan ta'e maali jiru yaa ta'ee fi irratti waa tokko raawwachuu danda'u biyya Oromaa keessatti. Naati da moo eenyu nama dubbachaa jiru. Namni kun otoo waan qulqulluu ta'ee jechuudha. Oromoo namni irratti duulaa jiru qulqullummaa kootiin na xureessaa jiru gara seeraatti isin dhiyaadhee isin qoratama. Wanti inni jedhee ayidga guyyaa sanaatiin wanti tokko dubbatame hin jiru. Ammayyuu Dubaayii keessaa dhiira dhabuudha malee dhibbatti mucayyoo kana kan galaafate isumadhaan jedhanii garuu karaa mataa koo jechuudha. Oromoo dhugaadha. Shakkiin keenya ani shakkii jara lachiiruu shakkii qaba. Amma intalli takka kaleessa viidiyoo tokko natti ergitee boo'atu maaloo kinoo laali ijoolluma garee ijoollee saniiti maallaqa kiyya guutuun irraa fudhateetoo jetteetoo natti ergitee poosti naa godhi jettee booda viidiyoo saniin balleessitee maaliif akka ta'e naaf hin galle. Namoonni baay'een gareen jara kanaa akka maallaqa irraa fudhatu biyya keessa fi biyya alaa wal ijaaranii waan nama dinqummoo Amaarillee keessa jira. Ani garan ani qulqulleeffadheeni garee isaanii kana keessa Amaarillee hin jira bizinasa hojjetu. Hin ajjeesu waan dubartii hin gurguratu arabatti waan barbaadan godhu jechaadha. Mootummaadhaanis harka wal keessaa qabu. Amma argitanii Bunno badaloo amma gaafa waa'ee faannoo dubbannu fiigee dhufeeta asitti dubbataa jechaadha. Nama mootummaa keessa hojjetu gaafa dhimma akkanaa dubbannu immoo mootummaadhaan waan wal tuquuf waan ta'eef hin dubbatu jechaadha. Inna jarri kun humna guddaa qabu salphaa miti. Humna guddaa kana immoo ijoollee shamarran keenya akkanatti itti taphatan kana shamarran qofaa miti. Rooballee ofiin boontuu gashime dhugaa jirtu anis sheeriin siniif godha yaatti. Waaqayyo dubbatu. Anas kanuma jajjaaraa miti reebee ofiin boontuun agalchaa jechaan ture. Okay, nambu rakkoon hin jiru. Waan tokko kanan jedhu amma ofiin boontuu galchitanitti kanan dubbadhu jecha mucaa kanarratti jecha eenyu jettan amma Naasir jettan kan waggaa tokkoo fi waliin agarree qaama wal biran keenya jechaa jiran tala kana faana jechuudha. Lammaffaa immoo maadaam ishiitu akkamitti akka of ajjeefte dhugaa barbaadaa jirti. Maal jechuudha kun dhugaa gaaffinsaan jechisaan kun naaf hin galle ana. Jaalallee ishii intala kana ta'e eessa ture amma kana waggaa amma kana. Inni abdii tachi qabaa jira yoo argisanii jirtan. Hawwiifan istiroo ballee boontuu nu haasofsiise. Isiillee ragaa qabdi na fakkaata. Okay. Tap godha. Copy link tap godha please.
Networkiin ishii gaarii miti natti fakkaate. Akkam jirtan nagaa Boontuu keessanoo. itti fufi. Ofiin boontuu itti fufi. Maaltu jira isinitti fakkaate? Bakka koo hubatanii farda koo fudhatanii jireedha namichi dhufu. Bakka keenya hubatanii sunis qulqulluu of fakkeessa kunis qulqulluu of fakkeessa. Abdiin sila adda durummaadhaan gadi ba'ee dubbateef gaafa dura du'a mucayyoo nutti mani. Abdii eenyu sitti hime jennaan maadaamin dhirsa ishiititti bilbiltee dhirsa ishiititti himtee dhirsi ishii natti himee jedhe. Bilbilii fidi hin gaafannaa jennaan dhufee ana abdiitu natti himee jedhe. Jarri kun lamaan olis kaattan gadis kaattan jara kana lamaan gidduu jirti dhugaan mucayyoo isaan lamaan harka jirti. Kuni fidee isaanitti hirkisuu ba'a.